بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتنا في هردفتوتا يوتيوب مساج جابرون دقيسانو بكم جرتنا سلامان خن يسنر رتهارو بو يسنين جتان إن شاء الله تعالى أران تناس أكما بكمتي غافيلي يوتيوب خن جرتي نغافة تمتي سن ديبي سولاف دفني غافين تنمو غافيلي أجائباتي كافمي إن شاء الله تعالى كيسن الرافع دم تنبدين كبا warri ammaan tana seenaa jirtan waalaikum salaam warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Gaafiin akkam jetti dura dursoo isin yaa'imu warraan tana gingee ni beeytan. Gingee jechuun nama gartee hoggaa haasa'u gingisu je'ee gingisu gingee je'aniin afaan oromootiin gingee dawaa isii taakka tan lammadaa tan nuti dubbannu ammallee dawaa baras namni hin beekne jiru. Barasi jechuun hafuula kanarra nama bahee addaatu takka harkarra nama bahee takka duydarra nama bahee nama addaatu dawaa isaa. Tan sadaffaa ammoo akkuma gartee isin irraa gammaddan abdiin qaba irra guddaan ilma namaatiis hedduu hawwa rifeensa ciccitu akkamitti citinsa isaa dhorkinee yookaanuu akka inni heddummaatee meeyree aboo rifeensi kee heddummaate kaajaanii gartee wanni si jedhan dawaa sadeen kana qabannee dhufne tokkoffaa maal jenne dawaa gingee dawaa barasii fi dawaa rifeensa ciccituuti kanarra qabannee dhufne inshaa Allah. Dawaaleen kun hundi kan gartee mujarraba jarrabamee itti ilaalamee faayidaan isaatis beekamee jechuu. Duba gartee viidiyoo kana akkuma seentetti laayikii tuquu hin dagatin. Maaliif jennaan laayikiin ati tuqxuun akka nama bira geessu gooti. Viidiyoon tun riikomandidiin isii akka hoddommaattu gooti. Gaafiin takkaffaa Oromoo Da'waa Seentar Sheekha Galatoomii je lastu sheekhanaan sheekhaa miti an gurbaa tokko dadhabaa kawaan gartee barate isin barsiisu. Haya galatarraa nu hafi gaafiin qabaa jette. Tokkoffaa dawaa gingee naaf himaa piliis jette yookaanuu piliis je. Dawaan gingeedhaa adda babaaseetiin tolchee siif hima atummaan qaceellotti na dhageeffadhu waanin ansii himu barreeffadhu akka gartee itti fayyadamuunis siif laaffatu jechuudha. Dawaa gingeeti gaafate Oromoo Da'waa Seentar dhalaas haa taatu dhiiraas haa taatu. Ana dambee Oromoo Da'waa Seentar jechuun bakka takka maqaa bakkaati maqaa namaa osoo hin tahin. Dawaa qaceellottiin si himaa dhageeffadhu. Dawaan hunda kubbaayyaa takka takka fidatta. Kubbaayyaa hoggaa jennu kubbaayyaa akkanaa kana jechuu agartaa. Kubbaayyaa akkanaa kana tokko tokko fidattaa jechuu waan inni si himu kana qaceellotti dhageeffadhu. Dura dursoo maal fidattaa habbatu sawdaa. Habbatu sawdaa namni wallaaluun jiru gaa haba sawdaa jennaan nuti maqaan isii habbatu sawdaadha. Habbatu sawdaa kubbaayyaa takka fidattaa. Ammallee kubbaayyaa takka shifuu namni hin beekne hin jiru. Shifuus gaa yoo footoon nu kaayi jettan isin kaayaatiin deema. Murra fidattan. Murraa jechuun waanuma akka amma asirratti isin agarsiisu kana. Kana booda ammas quncee rummaanaa fidattan. Jara hanga kana walitti fiddanii walitti daayitan. Qaceelloo dhageeffadha. Walitti daayitan. Ficaa isii walitti daayitan. Nama gingisuu fi yoo saahiba gingisuu fi obboleessa gingisuu fi nama gingisu qabaatte qaceelloo dhageeffadhu. Dawaa eeyinaa meeqaan hime? Eeyinaa afuriin hime. Eeyinaa afran kana fiddee kubbaayyaa tokko tokko walitti daayita. Hoggaa walitti daayitee ficaa isiitiitu irraa sii ba'a. Ficaa waan tanaa fallaana xiqqaa tokko fuuta. Fallaana guddaa shuumoon nyaannu sana osoo hin ta'in fallaana xiqqaa tokko fuuta. Deema ammoo gartee fallaana guddaa fuuta. Fallaanni kun walirra xiqqaatiif walirra guddaa jira. Fallaana xiqqaa dawaa san fudhattee deema fallaana tokko fudhattee walitti laayixee nyaattaa jechuu. Ammallee dawaa kana hoggaaniif akkasii daakkattee eeysa keessa bakka qabbanoytuu keessa firija keessaa jechuudha. Bakka qabbanoytuu kaayita ficaalee walitti daakkatte kana akka gartee oowwi biraa isii tuqeessi jalaa hin balleessine jechuudha.
haala kanaan itti fayyadamta insha Allahu ta'ala torbaan sadii fi lama keessatti haasoyta. Nabiyallaa Musaan alayhi salaam hoggaanii fi Fir'aawnatti dhaqu deemu rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii wahlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii je. Akkanallee yoonii fi du'aa tanallee yoo godhattee hedduu takka si gargaaraa jechuu fadheeti. Haala kana goota qaceellotti kaatirraa fayyadamtu abdiin qaba. Okay, gaafiin lammadaa Hussein Abdullaa jedha. Hussein Abdullaa inni maqaan dhiira garuu gaafii tana akka waan dhalaaf gaafateeti. Dhalallee ta'uu malagaa maqaadha malee nuti nama san hin beeynu. Garaan dubartii hoggaana dhufe. Garaa dubartii jechuun akkanaaf galetti gaafii isarraa dhiiga baatii jechuudha. Dhiini baatii hoggaana dhufe hedduu takka gartee na hollachiisaa jette. Waa'ee dhiiga baatii kana qaceellottiin adda babaasee tara lamarra sadiirra dubbadhee jira. Viidiyoo tiyya keessa gaddeebitee laaluu dandeessaa jechuudha. Waa'ee dhiiga dubartii kophatti illee irraa dubbadheetiin jira. Viidiyoo tiyya keessa gaddeebitee laaluu dandeessa. Gaafiin sadaffaa rahmaa jetti. Rahmaa jetti. Maqaallee tolfadhaa hoggaa katabdan. Hamaa jetti. Rahmaa jechuudha bakka alaa kulli haal. Gariin ammoo faa godhata maqaa isaa yuutuub irratti. Illeen godhatin hagaa. Dhufe yoo jenne jechuun maqaan ta'u. Maqaan rahmaan ammoo ni beekama. Rahmaa waliin maxxansi maqaa kee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekha mee dawaa baras naa himii jette. Insha Allah si qofaaf osoo hin ta'in nama dhukkuba kanaan qabame hundaaf hima jechuu. Ati immoo gaafachuun kee furmaata tahe hedduu galatoomi rahmaa teenya. Dawaa baras qaceellotti dhageeffadhu. Insha Allah dawaan kunis mujarrab akkasirraa huccisu abdiin qabaa jechuu. Dawaan baras dura dursoo saabuna biyya teenyaa ni beeytan. Saabuna huccuun dhiqan guddaa gartee akkanatti reektaangil qabu san. Saabuna kana ni fidattan saabuna urgaa'uu fi kana kanaam saabuna huccuun dhiqan biyya teenyatti. Kibriita al-asfar ni bitattan. Mana dawaatti gurguran dheeyxanii yoo kibriita diimaa naa kan neettaniin kibriita shag godhanii wayin shidatan kan osoo hin ta'in kibriita al-asfar jaanii ni jira. Ammallee buzuural fujul kanaas ni bitatta. Zayta zaytuun ni bitatta. Hoggaanii fi waan kana bitatte walitti laayix waan kana daayitee walitti laayixa. Dura dursoo dawaa kana bakka lamatti adda baaseetiin isinii hima. Saabunaa fi kibriita kophatti akka gootuun siima. Saabunaa fi kibriita al-asfar jedhaniin kana walitti daayita. Kibriitaas ni daayita, saabunaas ni daayita. Yoo feete dhadhaa baddaa tokko sitti ida'atta. Dhadhaa gartee samnal baladii jedhaniin itti ida'atta. Dhadhaa kana hojjitti ida'attee bakka gartee baras qabdu san irratti dibdaa jechuu kana gootee itti dibda. Torbaan 3 torbaan 4 baatii 2 keessatti sirraa dhabamsiisaa jechuu. Talamadaa buzuural fujul kana fuutee zayta zaytuunii wajjin walitti laayixa. Walitti danfifta jechuu. Maaliin je'e buzuural fujulii fi zayta zaytuun danfifta. Danfiftee achi booda maal goota ni dibatta jechuu. Bakka gartee baras si jiru sanitti dibattaa jechuu. Eeynaa sadaffaatiin si hima saabuna kibriitaa fi habbatu sawdaa walitti laayixa. Eega walitti laayixee dhadhaa samnal baladii jedhamu kana fiddee itti neeyxee walitti laayixee bakka san dibattaa jechuu. Dawaan kee haala kanaan insha Allahu ta'ala gammachuu tee nuuf ibsuu teessa jechuu barbaadeeti. Ammallee gartee kibriita samnal baladii zubdaa jechuudha. Shunkurtaa diimtuu cunfaa isii qaceeloo dhageeffadhu kibriita kaniin ammas hin jee kibriita al-ahmar kana achi booda samnal baladii dhadhaa samnal baladii jedhan dukkaana dawaarraa ni argattanii zubdaa jechuudha. Zubdaa baladii tagartee maashinni tolchu kanaa miti. Shunkurtaa diimtuu walitti asiira shunkurtaa diimtuu kana wajjin fiddee walitti laayixee qaama kee dibatta. Kunis qaceellotti harka 100%
sirraa huchiisa jechuu fadheeti baras ati himattu kan obboleessa kee yookaan obboleettitii. Okay, dawaan irraa dhumaatii fi irraa boodaa dawaa rifeensa citu. Rifeensi maaliif cita? Rakkoo isaa beekuu qabna. Rakkoon rifeensi cituuf irra guddaan warra biyya jiru irraa rifeensi citu beeku. Warra gartee biyya alaa jiruu fi biyya arabaa jiru kanarraa huf. Aboo diyaaspooraa maal ta'e rifeensan qabu. Cimata qabareedaa karaa bar rifeensan qabu jaaniini. Intaltinis asii kaatee hammaama bishaan waan deemtee dhiqattee hogguu carqii mata marattee teessi rifeensi sii dhumuu malee faayidaan qabu jechuudha. Dhalaan silaayittuu moluun hin mul'attu dhiirarraa fokkotti. Hambargar nyaatan irra guddaa. Hambargar nyaata ja'aniin kana hoggaanii fi nyaachaa oolte sibiila qaama kee keessa jiru dhabamsiisaa jechuudha. Ammallee piizaa anillee numa nyaadha. Ani garuu piizaa lukkuutiin nyaadha. Piizaa lukkuu maa namoon godhu nama jabeessa. Rifeensallee yoo fixe haa fixu malee ani hin dhiisu. Piizaa lukkuu hedduun jaaladha. Rakkooleen isaa taakka bishaan oowwaan qaama dhiqachuu, mataa jiidhaa maratanii ciisuu, sibiila qaama keessaa xiqqaate, rakkina dhiigaa haala kanaan rifeensi kee cituu danda'a. Waan kana ammoo akkamitti deebisnaa jechuun keenoo lama. Qaceellotti gaarra wasfii ajaa'ibaatiin si hima. Wasfii tana akkatti gammaddu wallahi abdiin qaba. Wasfii gartee wasfa sixriyya, wasfii ajaa'ibaa ta hedduu nama dinqisiiftu. Dawaa isaa baala shifuu ni beeytan. Shifuu gartee diimtuu tana baala isiitii jira. Baala isii kana fiddeeti fayyadamte jechuun ni nyaata. Baala isii kana baalli isiidhaa sibiila qaama keetii kana qaceelloo sii deebise jechuudha. Ammoo tan qaama gubbatti godhattu castor oil. Castor oil jechuun zayt al-kharwa jaaniin. Zayt al-kharwa kana ni fidda. Ammallee bartee coconut oil. Coconut oil kana zayt jawz al-hindi jaaniini afaan arabaatiin coconut namni beeyne hin jiru. Almoda oil. Almoda oil jechuun ammoo زيت اللوز الحلو زيت لوزي مئويتو جتشودا إسا خناسني فدا ألوي أويل جتشو نمو زيت الصبار زيت هرقيسا جتشودا نفدتا أوليفا زيت الزيتون نفدتا مسترد أويلس نفدتا أي زيت خردل زيت خردل فدتا زيتان أمان كان سي مخانا فديتي ولللايت قاچيلو دغاي فدو بليتيتيا زيت خنا هوغا فدي وللتلايت اكم غوت اسيغا دبين اسجرتي زيت خنا دور سو ريفين سخي چورا اسا خنا جلتي اكنا رريتالا لكا ريفين سمتا سيونين قبا اكنا رريتان akkanatti rirriitaan qaama kee kana rirriiteeni titi achi booda akkana wali fiddee zayita kana haga inni keessa cubcub jee taa'utti rifeensa kee kana akkana wali fiddee yoo intala dubraa taate akkana wali fiddee wayina kana wali qabdee teessaan laal. Siigalee yoo feete carqee hafiifa takka ifitti marteeti teessaan jechuu zayita sana hanga godhattee jirtuu jechuu fadheeti. Gurbaan dhiiraa tokko akkami godhataa jennaan gurbaan dhiiraa dura dursoo dura qoshora if keessaa dhabamsiisu. Qoshora jechuun maaligaa qoshora jechuun wanni hoggaa akkanatti wanni godhan nama keessaa yaasan maal isa? Baarillee dama baarillee fiddeetiti. Baarilleen tun akka minnarraa dhabamtu yoo kan jettu taate baarillee karaa gabaabaan akka sirraa dhabamtu naas si hima. Baarilleen sirraa dhabamuuf shaampoon si himu kana fayyadamta. Shaampoo tana eega fayyadamtee shunkurtaa asiira isii diimtuu fiddee obboleessa kiyya obboleettiitii qaceelloo dhaggeeffadhu. Shunkurtaa kadhiiraa jechuun shunkurtaa asiira namni irra guddaa wanni nama kanarraa rifeensa fixaa baarillaa sani baari waan adii hoggaanii fi kanar rifeensa hooqan nama keessaa gayyaatu takka waan tanaatu rifeensa fixa. Wanni tuni maaliin dhabamtu yoo kanaan jettu taate shunkurtaa diimtuu fiddee asiira isii cunfitee mataa kee kanaan miicca. Mataa kee kanaan eega miicce booda haga daqiiqaa 15 fiddeetiti
mataa kee kana miikkaa itti martee teessan osoo rafne dura eega itti marte booda akkam goota hoo kanaan jettu taate shaampoo tanaan dhiixe shaampoo tanaan hoggaa dhiixe inshaallah rifeensa kee bareedaa ka dursanii sii deebi'a. Duba gartee obboleeyyan gaafiileen isin gaafattan gaafii babbareedduudha. Wallaahi waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisaati barnoota hedduu oofaa jirra. Kitaaba tokko gaafuma teessaniif fixu jirra. Tanaafuu gaafii babbareedduu isin fayyaddu gaafadhaa. Gaafii nama fayyaddu gaafadhaa. Amma gartee dawaa barasii fi dawaa gingee tana akka hedduu irraa fayyadamtan abdiin qaba. Waan isin gaafattan hunda isinii dhiheessuudhaaf isin khaddamuudhaaf ana obboleessi keessan qophaa'eetiin jira. Wanni isin na gargaartaniin viidiyoo tana laayikii gootanii akka isin nama hedduu bira geessu qofa naa godhuu hin dagatina. أحبكم في الله ربي كان سنجالدا هذا فيديو براتي ولد بنوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سندورا وصفي تكان سنجرسيسو فدا أزون انديم ندورا وصفي سنجرسيسو وصفي تامي وصفي إن شاء الله تعالى فيديوز ديم تخيسة تيجو وصفي قرتي دوا برسخان الردي بيتي سنجرسيسا warri gartee namni keessan baras qabus homaa yaaddawina dawaan isaanii jira ujuraa isinin gaafannu obboleeyyan ujuraan amma naa kafalaa isinin hin jedhu dawaa baras jechuu dawaa baras harkachuu jechuu waan laaftuu miti garuu ujuraa isin irraan barbaadu maallaqa isin irraan barbaadu akka isin itti fayyadamtan fedheetiti sii galee namnummaan gartee waliin gahu viidiyoo tana ujuraa isinin gaafanne isinii jechaa yeroo teenya asitti teenyee viidiyoo waraabnee intarneetaan sheer goone namni gari ay maallaqa YouTube irraa harkataa mijaan maallaqa bar YouTube irraa hoggaa harkatan lallaaftu tanatti hin harkatan obboleeyyan mee isin yaa'imu viidiyoo waraabuu barnoota kana gartee namaa dabarsuu bakka takka ta'anii yeroo fi gubanii talamadaa gartee intarneeta barbaachisa viidiyoo waraabuun maallaqa dila kanaan nurraa itti baha wanni nuti irraa harkannu waan gartee isin godda'aatillee miti isin waan nuti baafnu kanan baaftan jechuu bilaashitti teessanii waan laaltaniif jecha laayikii gootanii obboleeyyan keessan biraan gahuu hin dagatina maatii yuutuuba kanaatis tahuu hin dagatina yuutuubni Hamzaa Sheekh Jaabir yuutuuba keessanii isin khaddamuudhaaf qophaa'ee uxibbukum fillaa rabbiichaan isin jaaladha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi